Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo galgala kana nu geesse qabannee gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Tigraayin keessatti hiriirri guddaa walirraa hin cinne guyyaa sadiif walitti dhaabbatee osoo addaan hin cinne akka geggeeffamuuf bulchiinsi yeroo kan Tigraay Geetaachoo Raddaa ajaja isaa dabarsee jira. Mootummaan waliigaltee kana dura nu waliin taasifne tokkollee hojiitti hin hiikne. Kanaafuu uummanni keenya karaa sirriirra jira jechuun bulchiinsi yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa beeksisee jira. Akkasumallee uummanni Tigraay dhiitamuun nu gayaa, roorroon nu gayaa, uummanni keenya miidhamaa jira, beelillee nu gaya jechuun daandiitti yaa'uuf ijoo keenya itti aanuun Soomaaliyaan ergama nageenyaa kabachiisaa haaraa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaatti bobba'uu Amisom keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hatamaniif hojjechaa akka jirtu ministeerri itti aanaa dhimma alaa Soomaaliyaa Ali Muhammad Omar beeksisee jira. Ijoo keenya isa xumuraatiin Masrii fi Eretiraan tarkaanfii tokkummaa fi birmadummaa Soomaaliyaa miidhu kamiyyuu waloon ittisna jedhanii jiru. Kuni eenyu akka ta'e ni beekama jechuudha. Wal naman gaafachiisu bal'ina oduu kana video kana keessaa ni dhageessu. Daawwattoota keenya kabajamoo namoonni chaanaala keenya haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina, video like godhaa, share godhuu hin dagatina. Daawwattoota keenya yaada video irraa isinitti mul'ate comment jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Jalqaba irratti daawwattoota keenya kabajamoo waa'ee Eretiraa fi Masriin walii galuudhaan mootummaa Somaaliyaa gargaaruuf deeman yookaan eenyurratti akka isaan duuluuf deemanii fi eenyurratti akka isaan fuulleffatanii jiranii gaggabaabseetiin isinitti hima jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu yeroo darbe jechuudha Somaaliyaa fi Itoophiyaan hulaa galaanaa irratti xinnoo ishee wal dhabuu ni yaadattu jechuudha. Sanumaan wal qabatee immoo guyyaa darbe video darbe keessatti illee kan isiniif hime waa'ee hulaa galaanaa Itoophiyaan akkuma dhabdeetti ta'ee jechuudha. Garuu dippiloomaasiin biyyoota lamaan gidduu jiru furdatee yookaan yabbatee akka itti fufuuf jechuudha. Mootummoonni lamaan Finfinneetti walii galanii jiran jechuudha. Kanammoo video darbe keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee Masrii Somaaliyaa keessatti akka waan Somaaliyaa gargaartutti waraana isii bobbaasuu fi mariifachitti bobba'u ni yaadatama jechuudha. Akkasumallee Eretiraan yeroo duraanii mootummaa Itoophiyaa Prime Minister Dr. Abiy Ahmed waliin jiraatu isillee ni yaadattu jechuudha. Booda kanammoo michummaan isaanii laaffataa waan dhufeef gama dippiloomaasii laaffataa waan dhufeef jechuudha. Amma michummaa isaa san achirraa buqqisee gara Masriitti jijjiiratee jira jechuudha. Masrii wal ta'ee immoo gara Somaaliyaatti dhufee jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa kuffisuu yookaan dha'uu barbaada jechuudha. Kun immoo inuma hin ta'u jechuudha. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundumtuu dura dhaabbatti. Kun waan ta'ullee natti hin fakkaanne yaadni isaanii garuu kara kanaanii jechuudha. Wanni amma mootummaa Somaaliyaa gargaaruu barbaadaniin birmadummaa mootummaa Somaaliyaatti uummata Somaaliyaatti buukamiyyuu waloon dura dhaabbannaa jedhanii wanni harka wal fuudhanii dhaabbatanii fi hanga isaaniitti Itoophiyaa miidhuu barbaadaniiti. Kun immoo ni ta'a jedhellee hin yaadu jechuudha. Daawwattoota keenya ijoo keenya itti aanuun Soomaaliyaan ergama nagaa kabachiisa haaraa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaatti bobba'uu Amisom keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hatamaniif hojjechaa akka jirtu ministeerri itti aanaa dhimma alaa Soomaaliyaa Ali Muhammad Umar beeksisee jira jedha jechuudha. Daawwattoota keenya ajaa'iba gaa kunillee marii dippiloomaasii biyyoota lamaanii gidduu gaggeeffama fooyya'insa gaarii jiraatus sababa ramaddiin biyyoota loltoota isaanii ergama kanaaf gumaachan waan xumurameef hirmaannaa Itoophiyaa mirkaneessuu keessatti qormaanni mudachuu dubbatanii jiran jechuudha. Haa ta'u malee furmaata argachuuf hojjechaa akka jiranis eeranii jiru jechuudha. Gufuun guddaan Itoophiyaa Amisom keessatti akka hin hirmaanne dhoorkee waliigaltee ulaa galaanaa jalqaba bara 2024 Somaalilaandii waliin mallatteessiteen wal qabatee ture. Dhimmi sun amma furmaata akka argate jechuun Ali Muhammad Umar beeksisee jira jechuudha. Akkuma video darbe keessatti isiniif gabaasnee turre jechuudha. Daawwattoota keenya handaara hulaa galaanaa Itoophiyaan gara Somaalilaandiitiin argatuuf waliigaltee mallatteeffame sun jechuudha. Waliigaltee sun ammallee waliigaltee maan haqamee jira jechuudha. Waliigaltee irra gayanii mootummaan Itoophiyaa akka haqe ibsamee jira. Nullee video keessatti isiniif eerree jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo bu'aan dippiloomaasii kun kan argame pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammadii fi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin dhuma torbaan darbee Finfinneetti wal arguun hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii guutumatti deebisuuf walgahii isaanii hordofeeti jechuudha.
jechuudha daawwattoota keenya akkuma beekamu mootummaa Somaaliyaatiif akkasumallee mootummaan Itoophiyaa Finfinneetti wal arguu isaanii akkasumallee marii waa'ee dippiloomaasiitiin wal qabatee hedduu waan hedduu akka mari'atan jechuudha viidiyoo darbe keessatti illee isiniif tuqnee jira jechuudha daawwattoota kiyya bal'ina isaa mooharra as keessanii argattu jechuudha jilli Somaaliyaa lakkoofsa loltoota Itoophiyaa Somaaliyaa keessa bobba'anii fi haala dantaa biyyoolessa Somaaliyaa waliin wal simachuu danda'u mirkaneessuu dabalatee dhimmoota teeknikaa xumuruuf dhiyeenya kana gara Itoophiyaa akka imalu ibseera jedha jechuudha dabalataan Itoophiyaan Somaaliyaatti ambaasaadara ishee akka muuddu kan eegamu yeroo dhiyootti ta'u Itoophiyaalleen immoo ambaasaadara ishii Somaaliyaa yeroo dhiyootti hojii ni eegala jechuun aangaan Somaaliyaa tokko dubbatee jira jechuudha daawwattoota keenya hedduu gaaku waan nama gammachiisu jechuudha akkuma viidiyoo darbe keessatti isiniif eerree turre jechuudha amma boodan dippiloomaasiin Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru hedduu waan bareedaadha waliigaltee bareedarra ga'anii jechuudha akkuma beekamu namoonni gara mootummaa deeggaru jechuudha yeroo suuraa nama iskirratti isin argisu kana kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi mootummaan Somaaliyaa waliin kolfan kana yeroo argu namoonni hedduun jechuudha mee Jawaar Somaaliyaa fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad Somaaliyaa fi Itoophiyaa nagaa waliin hin qabdu jedhee dubbatee jedhanii kanaafaa wal bira qabanii namoota oofantu jira jechuudha kuni sammuu dhabuudha malee Jawaar kan jedhe biyyoota ollaatti walitti araaramuu qaba mootummaan biyyoota ollaatti wal ta'uu qaba inni kan jedhu yeroo hundaa waa'ee dippiloomaasii kanarratti gadi fageenyaan kan dubbatu kan inni barbaadaa jirullee waan akkanaa kana malee jechuudha wal lolaa hin jenne jechuudha sigalee kanaaf immoo waan akkanaa kanallee asumaan dhaabuun barbaachisaadha jechuudha dippiloomaasiin biyyoota lamaan gidduu jirtu haala nageenyaatiin akkanatti furamuu fi akkasumallee amma boodan jechuudha ambaasiin ummata Oromoo yookaan ummata Itoophiyaa sablammii Somaaliyaa keessa jiru gargaaru kamiyyuu jechuudha biyya Somaaliyaa keessatti akka hojii eegaluuf deemu dubbatanii jiranii jechuudha akkasumallee ambaasiin Somaaliyaa gara magaalaa Finfinneetti dhufee hojii ofii akka eegalu dubbatamaa jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo kun hedduu kan nama gammachiisudha jechuudha oduu keenya isa xumuraatiin hiriirri guddaan Tigraay keessatti kan walirraa hin cirne guyyaa 3 akka geggeeffamuuf deemu jechuudha bulchiinsi yeroo Getaachoo Raddaa dubbatee jira jechuudha akkasumallee namoonni hedduun hiriira kana kan qeeqaa jiranillee jiru kan deeggarullee jiru jechuudha garuu bulchiinsi yeroo Tigraay Getaachoo Raddaa akka jedhetti wanni uummanni keenya godhaa jiru isa sirriitii hiriira bahulleen sirriidha jechaa jira jechuudha dubbiin garamitti akka deemaa jirtu namaaf hin galu jechuudha daawwattoota keenya waliigaltee mootummaa bilchiginnaatii fi Tigraay gidduutti taasifame akkuma beekamu akkuma jiruutti ta'ee jechuudha garuu wanni gaafa waliigalan san seerri isaan tumatan sun hundumtu tokkolleen hojiitti akka hin hiikamin Getaachoo Raddaa dubbatee jira gama fuula miidiyaa isaatiin maxxansee jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf hiriira kana nan deeggara uummanni keenya karaa sirriirra jira jedhee jira jechuudha dabalataan uummanni Tigraayillee beela'uun nu gayaa akkasumallee rakkachuun nu gayaa dararamuun nu gayaa mootummaa waan jedhe san maaliif hojiitti hiikuu dhiisee uummanni keenya ammallee dararaan irraan dhaabbanne duuti irraan dhaabbanne lafti teenya Eretiraan tan qabatte hanga ammaa irraa hin kaane Tigraayiif hin deebine akkasumallee lafa Tigraay tan naannoo Amaaraatti galte yookaan uummanni Amaaraa fudhatee sunillee uummanni Amaaraa irraa hin kaane Tigraayiif hin deebine jechaa jiran jechuudha Tigraay hanga ammatti wanni waliigalteerra gaame sun takkaleen hojiitti hin hiikamne mootummaan hojiitti hin hiikne kun maaliif akka ta'u hin beekne hanga ammaa obsine amma warra obsine hin teenyu beelas taanaan dhumas taanaan kararratti baane iyyata keenya sagalee keenya dhaggeessifne jechuun waliigalteerra hamma ga'amutti hanga wanni waliigaltee duraan irratti waliigalame sun hojiitti hiikamutti daandiirraa hin gallu jechuuni gara daandiitti bahuuf deeman hiriira guddaatu dhoowwu deema jechuudha Tigraay keessai rabbi mootummaan kun maqaa Oromootiin 4 kiiloo taa'utti jira rabbi naguma haa buusu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu jechuudha uummanni Tigraay yeroo hedduu lola hedduu kan mootummaa bilchiginnaatiin walirratti gaggeessaa ture yeroo dhiyoo asitti immoo kan araaramanii waliigalteen gara nagaatiin jechuudha haala nagaaf tasgabbii ta'een jechuudha hundumtu karaa nagaan wayya jedhe harka walitti kennatee galuun ni yaadatama jechuudha garuu amma hedduu haala yaaddessaa keessa kan jiran jechuudha hiriira guddaatu gaggeeffamuu deema maal akka uumamuu deemu wanni beekamu hin jiru waan jiru hundaayyuu guyyaa guyyaan jala buunee kan isiniin dhaqqabsiifnu ta'a jechuudha oduu oqituu guyyaa guyyaan kallattiin isiniif dhaqqabsiifna waan Oromoof Oromiyaa keessatti ta'u kamiyyuu guyyaa guyyaan oduu haaraa dhaga'uu barbaannan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatina ijoon keenya
kanarra isiniif qabannee dhufnelleen kana fakkaata daawwattoota keenya kabajamoo namoonni chaanala keenya faaraa taata subscribe godhaa miseensa maatii keenya ta'a namoonni akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf like share gochuu hin dagatinaa daawwattoota keenya yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a sagantaa keenya itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibanaa.